Akkam jirtan hordoftoota Wabe Media odeeffannoo August 19 bara 2021 qabannee dhiyaannee jirra. Odeeffannoo guyyaa har'aa kan isin dhiyeessu an Muhammad Amini. Qophiiwwanii fi odeeffannoolee Wabe Media akka yeroon isin dhaqqabaniif chaanaalii YouTube Wabe Media subscribe, like, share gochuu hin dagatina. Odeeffannoo har'aatiin imala muummichi ministeera Ethiopiyaa gara Turkiyaa taasisuun waliigaltee mootummaa Turkiyaa waliin godhanii fi qorannoo BBC'n olola mootummaan Ethiopiyaa lola kaaba biyyattiitti gaggeeffamaa jiru walqabatee facaasuu ture itti saaxilee irratti gabaasa bal'aa qindeeffannee jirra. Hanga xumuraatti nu waliin tura. Ethiopiyaa fi Tarkiin dhimma deeggarsa maallaqaa waraanaa fi bishaanii irratti wal ta'uuf waliigalteewwan walii mallatteessan. Sirni waliigaltee walii mallatteessuu kun Tarkii daawwataa kan ture muummicha ministeera Abiy akkasumas pirezidaantiin Tarkii Erdogan bakka argamanitti magaalaa Ankaaraatti roobii kaleessaa raawwate. Itiyoophiyaan yeroo rakkisaa keessa jirti kan jedhe pirezidaanti Erdogan haala naannoo Tigraay keessa jiru irratti muummicha ministeera Abiy waliin mari'achuu dubbate. Gabaasa kana Abbaas bal'inaan qindeeffatee jira. Muummichi ministeera Ethiopiyaa affeerra pirezidaantii Turkiyaa Rajab Tayyib Erdogan irraa godhamee hordofuun kibxata dheengaddaa Ethiopiyaa irraa gara Eertiraa eega imalee booda roobii kaleessaa immoo daawwannaa hojiitiif gara magaalaa Ankaaratti imaluun pirezidaanti Erdogan waliin wal argan. Abiy imal isaa kanaan hanqinni meeshaa waraanaa raayyaa ittisa biyyaa muudateef deeggarsa akka diroonii fi meeshaalee waraanaa kan biraa argadha abdii jedhuun gara Turkiyaa imalu odeeffannoon kaadireewwan biltsiginnaa fi qondaaltota isaa irraa bahe ni mul'isa. Haa ta'u malee waliigalteen muummichi ministeeraa fi pirezidaantii Turkiyaa jidduutti godham qabxiiwwan biroo irratti xiyyeeffatuun kaadireewwan biltsiginnaa fi deeggartoota isaa waan abdii kutachiis fakkaata. Imal isaa kanatti pirezidaantiin Turkiyaa akkuma biyyoota addunyaa kan birootti lol biyyattii keessatti ka'eef mootummaan Ethiopiyaa marii hunda hammate geggeessuun akka furuu qabu gorsi. Muummichi ministeera haleellaa naannoo Tigraayitti ji'oota 10 dur mootummaa Emireetirraa diroonii ergifachuun raawwate hara diroonii ta'e meeshaa waraanaa fi humna waraanaa duraan qabaachuu turcuuf hidhattoota naannoo Tigraayin irraa booji'amuu hordofuun harka qullaa hafee jira. Sarbamiinsi mirga namummaa waraanni mootummaa Ethiopiyaa fi Eertiraa naannoo Tigraayitti raawwatu hordofuun dhiibbaan biyyoota addunyaa biyyattii irratti godhan cimee itti fufee jira. Duraan abdii Turkiyaa fi Chaayinaa irraa deeggarsi ni arganni jedhu qabaatullee mootummaa Turkiyaa irraa deebisa abdii kutachiisaa argate. Sababa waraan Tigraayin biyyoota lixaa irraa dhiibbaan guddaan mootummaa isaa gahaa kan jiru muummichi ministeera Abiy erga waraanichi eegale biyyoota ollaa akka Keeniyaa, Jibuutii fi Eertiraa irraa fagaatee yoo imalu kun kan jalqabaati. Waliigaltee roobii kaleessa biyyoonni lamaan waliin mallatteessan booda Itiyoophiyaan yeroo rakkisa keessa jirti kan jedhe pirezidaanti Erdogan haala naannoo Tigraay keessa jiru irratti muummichi ministeera Abiy waliin mari'achuu dubbate. Kanaafis waraanii kun furmaata akka argatu waan dandeenyu marni goonaa jedhe. Waraanichi furamuu baannaan biyyoonni ollaas waraanichaan miidhamuu waan ooluu miti jedhe. Erdogan Suudaanii fi Itiyoophiyaan lafa qonnaa alfashgaa irratti wal dhabbii qabaachuu kaasuun dhimma kanas muummichi ministeera Abiy waliin mari'achuu dubbate. Dhimma kan torbee darbe Tarkii kan daawwatu walitti qabaman maree waraan Suudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan waliin mari'achuus waldhabbiin kun furmaata akka argatu Tarkiin jaarsummaa kan dabalatu garuu ammoo is qofaa miti kan hin daangofne deeggarsa barbaachisu kamuu gochuuf qophiidha jedhe. Gam diinagdeen hariiroon daldalaa Ethiopiyaa fi Tarkii jidduu jiru gara daldala doolaara biliyoon 1 baasuutti ol guddisuuf hojjechaa jiraachuullee dubbate. Imalii Abiy gara Turkiyaatti geggeesse michuu isaa duraanii Emirates hin gammachiisne. Miila Abiy Ankaaraa osoo hin buqqa'iin dhaaltuun gonfoo United Arab Emirates Mohammed bin Zayed gorsaa dhimma nageenya biyyoolessaa gara Turkiyaatti erge. Haalum kanaan Sheikh Tahnuun bin Zayed pirezidaanti Erdogan waliin dhimma nageenya naannoo Galaan Diimaa ilaalchisee kan mari'atan ta'uu gabaafame. Naannoon Galaan Diimaa addunyaa keessa sarara daldalaa fi dhimma nageenyaa guddaa yoo ta'u, Ameerikaa, Chaayinaa fi Raashiyaa dabalatee biyyoon dagaagan naannoo kan to'achuuf morkiin godhan yeroo kamiyyuu caalaa dabalaa dhufee jira. Biyyoon dagaagan kunniin naannicha keessatti buufataalee doonii daldalaa fi waraanaa ijaarrachuudhaaf Suudaanii fi Jibuutii waliin hariiroo cimsachuuf carraaqaa jiran. Emirates fi Turkiyaanis kanaan dur faallaa walii ta'uun wal dorgommii naannoo kanaa to'achuuf godhamutti hirmaataa turan. Amma garuu biyyoonni lamaan fedhii naannicha keessatti addatti qaban walii tumsuun galmaan gayuudhaaf gama hundaan hariiroo cimsachuuf fedhii agarsiisaa jiran. Kun ammoo Itiyoophiyaan buufata galaanaa dhabuu fi biyyattiin wal waraansa seenuun isii barbaachisummaa qabaachaa turte dhabuu mul'isa. Ololli mootummaan Itiyoophiyaa ijoollee waraana Tigraay irratti qabaman jechuun dhiheessaa ture soba ta'uu qorannoon BBC saaxile. Waraana baatii 9 dura Tigraay keessatti jalqabame ilaalchisee odeeffannoo gama lamaan irraa bahaa ture adda baafachuudhaaf rakkisaa ture.
Keessumattuu mootummaan Abiy Ahmed ji'oota hedduuf naannicha irraa intarneetii fi sarara bilbilaa muruun akkasumas gaazexeessitoonni walaba ta'an gara naannichaa akka hin seenne dhoorkuun olola miidiyaalee mootummaa fi deeggartoota isaatiin alatti odeeffannoon haqaa karaa walabaatiin akka hin baane ukkaamsaa ture. Haa ta'u malee eega waraanni Tigraay ji'a tokko dura naannicha mootummaa harkaa baasuun to'atee booda ololli mootummaan kophatti dhuunfate gama hedduun saaxilamaa ture. Inumaayyuu gamni Tigraay odeeffannoolee ragaa qabatamaan mirkanaa'an miidiyaalee isaatii fi kanneen idil addunyaatiif kennuun mootummaa Abiyyi qullaa dhaabaa turan. Keessumattuu dhimma loltoota mootummaa kumaatamaan booji'amanii miidiyaalee addunyaa bebeekamoo akka New York Times, Washington Post, CNN, Al Jazeera fi BBC irratti bahuun mootummaa Abiy Ahmed waaroo salphinaa gonfachiise. Mootummaan haala kanaan fuula addunyaatti salphate maqaa xuraa'ee kijibaan qulqulleessuuf yaaliin godhe sobaadii ta'uu ammas harkatti qabne jedha BBC'n. Dhiheenya kana BBC'n yeroo ijoollee xixiqqoo finciltoota Tigraayiif osoo lolaa jiranii qabaman jedhaman gaafii fi deebii akka taasisu mootummaan affeerametti of eeggannoon affeerraa sana simatuu hima. Gareen qorattoota BBC gabaasa dheeraa har'a baaseen akkan isaanitti makamuuf yeroo loltoonni Tigraay dirqamaan na qabatan ani hiriyoota kiyya waliin kubbaa miilaa taphataan ture jechuun gurbaan umriin isaa waggaa 17 ta'e naannoo Affaar kan Tigraay daangessurraa bilbilaan nutti hime jedhan. Ammas BBC'n shamarreen umriin ishii waggaa 19 taate leenjii loltummaa tokkollee hin fudhanne gara Affaaritti nu geessan yoo nuti lolichatti hin makamnu ta'e maatii keenya ajjeesna jedhanii nu sodaachisan akka jettee fi walumaa galatti ijoolleen dhiiraa fi dubaraa lakkoofsaan 50 ta'an Tigraay bakka magaalaa guddoo naannichaa Maqaleetti dhiyoo ta'etti marfamuun fedhii isaanii malee akka waraanan dirqisiifamuu nutti himanii jiru jedha. Akka gabaasa kanaatti wanti ta'e tokko akka sirrii hin ta'in mallattoon kan mul'ate yeroo aanga'oonni Affaar akka BBC'n gaafii fi deebii afaan dhaloota isaanii Tigrinyaan osoo hin taane afaan Amaaraan akka gaggeessinuuf cichanii gaafatan ture jedhan. Isaan booda dubbii maan naannichaa ijoolleen kun maal jechuu akka qaban osoo itti himuu dhaga'uu dandeenyee jirra jedha BBC'n. Gaafii fi deebiiwwan wal fakkaataan yeroo ijoolleen kun barattoota mana barumsa sadarkaa ol aanaa dadhabbiin irraa mul'atu fakkaatanii gariin isaanii ammoo madaalola irratti isaan mudate fakkaatu irraa mul'atu kaameeraa dura suutaan osoo darbaa jiran televezyiiniiwwan biyya keessaa irratti tamsa'anii jiru. Mootummaan Abiy Ahmedii fi deeggartoonni isaa miidiyaa hawaasaa irraayis humnootiin Tigraay dirqamaan ijoollee waraanaaf bobbaasaa jira jechuun himataa turan. Qoricha sammuu namaa hadochuu kennuufiin gara adda waraanaatti akka dura hiriiran gochaa jiru jedhu. Dubbii himaan TPLF Geetaachoo Raddaa ammoo ijoolleen humnaan waraanatti akka makaman ta'aniiru himata jedhu ni haala. Namni umriin isaa waggaa 18 ta'e loltutti dabalamuun umrii seeraan kan hayyamame ta'ulleen waa'ee ijoollee umriin isaanii ganna 17 hanga 19 ta'e kana ilaalchisee rakkoo yoo jiraate ijoolleen kunniin warra loltoota Eertiraa, humnoota Abiyyii fi humnoota Amaaraa kanneen lafa bal'ifataniin miidhaan dubbachuuf rakkisaa ta'e maatii isaanii irra gaheedha jedhe. Dhaabbata International Crisis Group'itti xiinxalaan gameessi dhimma Itoophiyaa William Davidson dhimma kana irratti yaada kenneen dhimmoonni wal makoo waraanicha irratti hurrii uwwisan baay'eetu jira jedhe. Akka fakkeenyaatti waxabajjii tokko bara 2021 yeroo riqichi takazzee haleelame hulaan deeggarsi ittiin keessumaa lixa Tigraayiif dhiyaatu dhaabbate. Mootummaan federaalaa kanaaf humnoota TPLF himate. Garuu Mr. Davidson falmiin sun walitti hidhata hin qabu jedheera. Erga mootummaan federaalaa duubatti deebi'ee humnootni Tigraay haleelaa turan. Isaanis kan barbaadan lixa Tigraay karaa gargaarsa daldalaa fi tajaajilawwan murteessoo ta'an deebisanii qabachuuf barbaadu. Akkas taanaan maaliif riqicha ittiin ce'uuf barbaachisaa ta'e kana ofii jigsu jedhee gaafata Davidson. Haa ta'u malee humnoonni Amaaraa fi federaalaa erga of duuba deebi'anii Tigraayitti cufuuf yeroo yaalaa turanitti lixa Tigraay qabachuu waan barbaadaniif riqicha balleessuuf sababa guddaa qabu. Humnootiin Tigraay daangaa isaanii dhiyeenya deebifatanii akkasumas olaantummaa olola odeeffannoo fi dippiloomaasii gonfachuu isaanii hordofee muummichi ministeera Abiy Ahmed lammiileen Itoophiyaa umriin isaanii feeyyamu hundi waraana Tigraay irratti baname kanatti makamaa jechuun waamicha godhuun isaanii yaadatama. Egaa kabajamtoota hordoftoota Wabe Media qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaa hanga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaa irra nuuf tura.